Sama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Eegaa barnoota sirna gadaa kutaa ja'affaa boqonnaa tokkoffaa kaasnee hanga boqonnaa 14tti ilaallee jirra. Har'a immoo boqonnaa 15ffaa barannoo 15ffaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Barannoo 15ffaa immoo mata duree qumbii jedhudha jechuudha. Eegaa namoonni baay'een qumbii beeku, baay'een garuu maqaa namaa ta'uu isaatti ni beeku. Haa ta'uyyuu malee qumbiin maalirraa akka hojjetamuu fi maal akka fayyadu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti na waliin tura. Egaa qumbiin haancaa mukaa fakkaatu kan foolii urgaa qabu yoo ta'u, sirna gadaa keessatti iddoo olaanaa qabaata. Karaa biraatiin immoo qumbiin kakuu dhugaa ittiin raawwachuuf yookiin eebba qaalluu irraa kan fudhatan qumbii jedhama jechuudha. Qumbiin muka haancaa fakkaaturraa kan fooliin urgaa qaburraa kan hojjetamu yookiin kan argamu yeroo ta'u, innis immoo sirna gadaa keessatti iddoo olaanaa kan qabaate. Karaa biraatiin qumbiin kakuu yookiin waadaadhaaf kan fayyadu, kan urgeeffatanii waadaa dibatanii ittiin waadaa fudhatan, urgaanii eebbattiin qaalluurraa fudhatanii jechuudha. Qumbiin jiroota garaagaraa keessatti gahee hedduu qabaata. Keessattuu warri gadaa fi qaalluu yeroo eebbaaf kadhannaa garaagaraa qumbiidhaan kan isaanii foolii urgeessan yookiin immoo kan isaan wal eebbisan, kan isaan walii gumaachanii jechuudha. Qumbiin bakka guddaa kan inni qabaatus immoo fakkeenyaaf yeroo dhibaayyuu doorii. Yeroo dhibaayyuu doorii jechuun yeroo dooriin aangoo argatu jechuudha. Yeroo dooriin aangoo argatu qaalluu biraa maal fudhata jechuudha? Qumbiitu kennamaafi yookiin immoo eebba qumbiidhaan urgaa'eetu eebba hawaasni isaa jaallatu aangoo keerra turi jaarii gadamoojjummaa gahii. Gadamoojjummaa keessas immoo darbii eebba argadhu jedhaniitu eebbisuu jechuudha. Yeroo kana muuda qaalluu qumbiin bakka guddaa kan qabaatudha jechuudha. Yeroo kana dhibaayyuu gaggeessuuf waddeessaa fi ciicoo dhibaayyuu qabateetu maal ta'a jechuudha. Waddeessa jechuun ulee mukaa qalloodha. Ciicoon immoo kan harkatti qabatanii yookiin immoo waan keessatti dhadhaa yookiin immoo nyaanni akka caccabsaa keessatteetu ciicoo kan jedhamu sana qabataniitu maal godhu jechuudha. Dhibaayyuutti qabatee bahaa jechuudha. Waddeessa dhibaayyuun bahan kan fiixee irratti maal ta'e qumbiitu hidhamaafi jechuudha. Qumbii yookiin waan gurgaa waan kabajaa darbamaa jechuudha. Kana malees dooriin dhibaayyuu bahu yeroo haadha warraa isaatiin dhadhaa muudame. Yeroo aangoo argatee muudamni laatamuufillee kana gara maalitti gara moonaa yookiin dallaa moonaa isheen jettu dallaa loonii yookiin dallaa manaa moonaa jedhamti naannoo Burraa, naannoo Karrayyuu fi naannoo Oromoo Booranaa fi Gujiitti jechuudha. Akkasuma dhibaayyuun deemu qumbii biifatoo jechuudha. Foolii urgooftuu kan nama hedduu hawwattu, kan nama hundi biratti jaallatamtu jechuudha. Akkasuma gadamoojii yeroo ardaa jilaa deemu, yeroo bakka qophii yookiin sagantaan jilaa jiru, yeroo maqbaasiin gaggeeffamu, yeroo jillifamu bakka sana deemaniitu kana dibatu jechuudha. Gadamoojjummaa keessatti yeroo ardaa jilaa godaanuuf yookiin geessuuf jedhan kana hunda dura sirna qumbii fuudhuu raawwataniitu kan isaan deeman jechuudha. Walharkaa urgaa waan kana erga walharkaa kabajatanii fudhatanii eebbifamanii fudhataniiti jechuudha. Kan biraan immoo gadamoojjii ta'ee mataa buufatee umureen keessaa bahuufidha yeroo jedhee yerootti guduruu buufatanii ofirraa muranii yaaddatanii gadamoojjummaa kabajaa taa'anitti jechuudha. Torban qumbiitti namni torban qumbii maal godhate jechuudha. Ta'ee filamee gadamoojjii gogeessaa isa hunda bakka bu'uun waggaa 8tiif kallachaa qumbii hidhateetu turaa jechuudha. Kanaan waggaa 8tiif torban qumbii jedhamaniitu muudamuu jechuudha. Kanaan sirni qumbii walharkaa fuudhinsaa fi sirni qumbiidhaan muudamuu ni gaggeeffamaa jechuudha. Inni kan biraan miseensonni gogeessa keessatti garuu erga gadamoojjii ardaa jilaatti godaanuuf yeroo muraasni hafu walharkaa fuudhinsa kana gaggeessu jechuudha. Deemsa yeroo gochuuf jedhani deemsatu hin geessin muraasni hafu qumbii kana walharkaa fuudhinsa gaggeessu jechuudha. Kanaan qumbii biifatu akkasumas hanga jila gadamoojjummaa xumuraniittis mormatti hidhatu jechuudha. Mormatti hidhatanii urgaan kun akka isaan irraa hin banne yeroo hundumaa kabaja isaaniiti waan ta'eef mormatti hidhataniif jiraatu jechuudha. Yeroo jilli mataa buufatoo yookiin immoo dinyaa buufatoo kanneen jedhamu immoo yeroo inni dhiyaatu immoo akkasuma maal ta'a ardaa jilaa gadamoojjii dursaniitu qumbii dhaqanii kaa'u jechuudha. Qumbiin dhufeera kabajaan nu eegaadhaniitu qumbii kaa'u jechuudha. Qumbii afaanii qabduu hin
abaartuu jechuudha. Qumbii afaanii qabda yookiin qumbiin eebbi urgaan kabajni muudamni kun sirka jala taanaan inni abaartuu yookiin nama abaartuu akkasuma qumbii keella kennaa aangoo argatan illee abaartuu jechuudha. Hin mufattu afaan seedaa qofa dubbatu. Afaan nama fakkeessuudhaan hin dubbatu jechuudha. Afaan fakkeessuudhaan hin dubbatu dubartootaan elellee, looniin, leenoo kabajaan jechuudha. Kanaan kanattiin waamtu yookiin kanatti kabajjee isaan ittiin waamtu keessa isa duraate jechuudha. Kanaan kabajadha maaliif qumbii afaanii qaba. Kabaja eebba muuda aangoo sana harkaa qabaadhaniitu jechuudha. Looniin, leenoo, re'een, saasoo, agaaraan yookiin qottoon, kaaltuu, billaan, suluuda jechuudhaan waamuu jechuudha. Kana malees gadaa yeroo qaalluu muudu qumbii irraa fudhata. Akka sirna gadaattis immoo namni uummata tajaajilu gadaa ta'e muudame tokko maal godha? Qumbii eebba qaalluu irraa fudhachuun dirqama isaati jechuudha. Sababni isaa kennaan kun sirraa turu, kennaan kun eebba keeti, kennaan kun kabaja keeti, hawaasni si haa jaallatu, hawaasni siif haa ajajamu, hawaasni siif haa bulu. Atis immoo aangoo kanarra nagaan buli, nagaan turi, nagaadhaan osoo hin mufatiin, osoo hin miidhamiin nagaadhaan irra jiraadhu jedhee eebba isaarraa fudhachuun isaa dirqamadha jechuudha. Akkasuma maal godhuu daban hojjetu. Namatti dharan murteessu, soban murteessu, daban qoruu yookiin looginiin murteessu, nama hin abaaru, haalli raawwii garaagarummaa haa qabaatu iyyuu malee immoo gadaan qumbii maalidha? Qaalluu irraa fudhachuun Oromoon hunda biratti immoo beekamaadha jechuudha. Kennaan kun dhaqanii yeroo sirna gaggeessan kana hundiyyuu eebbadha waan ta'eef eebba kana hundiyyuu ni fudhataa jechuudha. Inni kan biraan muudaa qaalluu jedhama. Muuda qaalluu jechuunis egaa aangoo yeroo argatan yeroo muudaman. Muuda qaalluu jechuun muudaa qaalluu jechuun immoo sirna gadaa keessatti abbaan gadaa aangoo bulchiinsaa yommuu itti kennamuu fi hojii bulchiinsaa qofa osoo hin taane eebbifachuufis maal godhachuudha itti fayyadamaa jechuudha. Eenyutti qumbiitti jechuudha. Jilli qaalluun warra gadaa qumbii nyaachisee eebbisu kun muudaa qaalluu jedhama. Muudaa yookiin yeroo itti inni eebbaaf aangoo laatuuf jechuudha. Muudaa qaalluu jedhama. Muudaa qaalluu jechuun egaa jila gooroo godoomaa beekamaadha jechuudha. Warra aadaa gaggeessu qaalluu gadaa waliin qabanii fi ittiin wal eebbisanidha jechuudha. Muudii qaalluu bifa garaagaraatiin immoo inni raawwata. Fakkeenyaaf Booranatti kan qaalluu muudu abbaa gadaati yookiin abbaa bokkuudha. Abbaa gadaaf aduloota yookiin immoo warra isa waliin jirantu muudaanii jechuudha. Iddoo biraattis akkasuma haala adda addaa yookiin gosa kallattii naannoodhaan bartee naannoo jiruutiin muudamaa jechuudha. Naannoo akka fakkeenyaa jalqabni akka Booranaatti qaalluu muuduun abbaa gadaa fi eenyutiinidha adulootaanidha jechuudha. Isa yoo ta'an sirnichis akkasuma raawwatamu eebba qaalluu fudhatu jechuudha. Abbaan gadaa qaalluu kan muudu erga baallii fudhateedha jechuudha. Baallii jechuun immoo aangoo mallattoo aangoo ishee kan erga fudhatee booddee maal godhaa? Qaalluu sana muuddataa jechuudha. Qaalluun isa dhugaa ta'e isa sirriitti isa waliin hojjechuu danda'u muuddateetu gaggeessaa jechuudha. Jila gooroo godoomaa marmaaree yookiin jila bakka ardaan jilaatti gaggeeffamu hunda marmaaree yookiin naanna'ee kabajaa jechuudha. Ardaa jilaa cufatti maal godha? Jilatee dhibeeffatee osoo hin baallii ofirraa hin kenninii hin xumurreedha jechuudha. Haga baallii yookiin aangoo isaa dabarsee waggaa 8 xumuratee kabajaan kennutti of harka tursaa. Kunis immoo eebbaa fi qaalluu muudachuun kan isaati jechuudha. Kan biraa qaalluu muuduun duratti jila odaa bultuu. Maal ta'a? Odaa bultumtu raawwatamaa jechuudha. Jira odaa bultuun raawwatamee abbaan gadaa yeroo yuboomaaf deemu qaalluu galalchaa fi odituu muudee qumbii isaa fudhatee eebbifataa jechuudha. Eenyutu? Abbaan gadaa jechuudha. Abbaan gadaa kana gochuutiin aangoo kanatti aanseetu raawwatataa jechuudha. Eegasiitti booddee sirni baallii kennuu yookiin immoo aangoo dabarsanii kennuu yeroo isa ga'u waggaa 8 isaatti raawwatataa jechuudha. Kanaatiin haga sanatti jila qaalluu duratti odaa bultuum. Odaa buluu yookiin immoo odaa dhaqanii odaa jala bulaniitu sirna kana raawwatu jechuudha. Yeroos immoo yubaaf maal ta'a? Qaalluun galalchaa fi odituu muudeetu qumbii isaa fudhatee eebbifataa jechuudha. Muudaa qaalluu yookiin muudaa qaluu kan jedhu deebina. Muudaa qaalluu abbootiin gadaa hayyoonni isaanii hunda waliin ta'uudhaan maal godhu? Kan raawwatanidha jechuudha. Gaafa muudaa qaalluudhaaf horii hedduutu qabatanii yookiin sirba muudaa sirbaa dhaquufi jechuudha. Kennaawwan adda addaa maxaarii harkatti qabatanii fi dhaquu jechuudha. Kennaawwan adda addaa
nyaata dhugaatii fi loon wantoota isa barbaachisu wantoota inni ittiin tajaajilamu laatanii fi geessuuf jechuudha. Halkan muudaa qaalluu sana warri muudaaf dhufan immoo maal godhu? Hundi galma qaalluu keessa buluu jechuudha. Yookiin immoo galma bultee jedhamtu keessa bulaniitu sirna sana raawwatu jechuudha. Kanaan sirni kuni sirna muudaa qaalluu jedhameetu beekamaa jechuudha. Sirnichi yeroo gaggeeffamu kunooti kana fakkaata. Bifa kanaa yookiin naannoo Oromoo Booranaaf Gujii keessatti akkasuma Oromoo naannoo Karrayyuu keessatti illee yeroo hedduudhaaf kan gaggeeffamudha jechuudha. Kanaatiin haala kana keessatti egaa sirnoonni hundi isaaniiyyuu kunoo ulee isaanii qabataniiru wantoota isaan barbaachisu hundallee qabataniiru. Bokkuun isaanii kunooti yookiin immoo alangeen isaanii illee kun addana jalaa kan mul'attu jirti. Kun addana harka isaa baay'ee immoo mul'attu kunooti laddana kanallee ala kun addana kanallee ulee isaanii yookiin immoo waddeessa kan bokkuu taate ulee mataa isaanii baattataniiru jechuudha. Hundi isaanii sirna kana kabajuu warri dhaqan warri kun aduloota, hayyoota, jaallaabaa warreen jedhaman hundi isaanii abbaa gadaa, abbaa bokkuu dabalatee hundi isaanii as keessa jiru jechuudha. Sirnoota kana keessatti wanti raawwatamne hin jiru jechuudha. Kanaan muudaa isaanii illee dhufanii addatti muudaan raawwatamaafi jechuudha. Egaa muudaa kana raawwatanii booddee sirna itti aanutti yookiin immoo sirna baallii fuudhinsaatti kan isaan darbanii jechuudha. Sirna baallii fuudhinsaatti gaafa darbanis sirnoonni jiran hundiyyuu ni raawwata jechuudha. Sirnoonni jiran hundi gaafa raawwatu karaa biraa immoo naannoo Gujii keessatti abbaan gadaa erga baallii yookiin baalliin mallattoo aangooti jenneerra. Mallattoo aangoo yookiin nama bulchiinsa ture aangoo yeroo dabarsee laatu jechuudha. Kanaan egaa sirna kana keessatti yeroo baallii dabarsee laachuuf jedhu waggaa 8 isaa xumuratu kabajaanidha jechuudha. Kanaan Gujii keessatti immoo baalliin itti kennameen yookiin abbaan gadaa erga baalliin itti kennamee booda doorii fi yuba wajjin ta'uudhaan maal godha? Qaalluu muddataa jechuudha. Naannoo Gujii keessatti Boorana keessatti abbaa gadaaf adulootatu muddata. Gujii keessatti naannoo Oromoo Gujii keessatti immoo doorii fi yubaa wajjinidha jechuudha. Doorii fi yubaa wajjin qaalluu isaa muddataa jechuudha. Yeroo kana egaa gumaata jabbii loonii kan jedhamtu kan ganaa guddattu jechuudha. Kan ganaa guddattee ariitee dhaltuu fi ishee laatuu jechuudha. Kennuudhaan qumbii eebbarraa maal godha fudhataa jechuudha. Yuboonni immoo yeroo qumbii qaalluu abbaa gadaa nyaachisan yookiin qumbiin sana kennaa sana yookiin urgooftu sana yeroo nyaachisaniin maal jechuun eebbisuu jechuudha. Maal jechuudhaani dhara afaan si fuudhee dhugaa afaan si kaa'ee soba afaan kee keessaa maal godheera baaseera. Dhugaa immoo maal godheera dhugaa afaan kee kaa'eera. Urgaa kan afaan kee taa'ee kennaan kuni urgaadha. Sobni afaan kee keessa hin jiru. Dhara jechuun soba jechuudha. Dhara afaanis fuudheera. Soba afaan kee keessaa balleesseera. Dhugaa afaansi kaa'eera. Hin gooliin, hin loliin, mooqaan hin qorqoriin. Mooqaan jechuun waan lallaafaadhaan waan tuttuqiin hambaaf goolii dhugaa qorii dhugaa murii hambaaf goolii jechuun wantoota hambaa ta'an goolii ilaali itti gorii ilaali dhugaa qorii dhugaa immoo seeca ilaali dhugaa murii murteessi dhugaa ergarsiisaniitu kanaan maal godhu jechuudha kakachiisu jechuudha. Eenyutu warri doorii fi yubni abbaa gadaa kan inni muddatu yookiin qaalluu kan inni muddatu sanaan jechuudha. Kanaan abbootiin gadaa yeroo qumbii qaalluudhaaf fudhatan loon qaalluudhaaf kennanii sirna kana raawwatatu jechuudha. Loon qaalluudhaaf kennan kana immoo yeroo qumbii namni irraa maal godha fuudhee gara fagaa yookiin abbaa bokkuutti geessa jechuudha. Faga yookiin abbaa bokkuu sanatti geessuutiin kabajaan eegsisuufi jechuudha. Maal jabbii yookiin kennaawwan loon kennameefi sana jechuudha. Eenyuuf qaalluuf yookiin namicha muudameefi jechuudha. Abbaan bokkuu qumbii fuudhee qabachuu qofa osoo hin taane yaa'aatiin galee aangawoota muudaman nyaachisee kakuu yookiin waadaa galchaa jechuudha. Dhaqatee mana kaawwata osoo hin taane sirna loonii fi wantoota fuudhee galee kana dhaqateetu nyaachisa godheetu kennaafi jechuudha. Namoota aangoo argatan kana kan inni jilateera erga jilatanii booddee akka isaan kakuu yookiin waadaa galan taasisaa jechuudha. Piroomisii akka isaan galan taasisaa jechuudha. Inni sobuu namatti murteessuu haala malee osoo dhugaa adda hin baasiin hin hojjedhu jedhaniitu jechuudha. Hayyoomsaa yookiin immoo guyyaa qumbii nyaatanii eegalanii maqaa akka bajajuun maal ta'u waamamu jechuudha. Isaanis abbaa odaa, abbaa bokkuu,
abbaa diimaa fi kanneen kana fakkaatan jedhamuudhaan waamamu jechuudha. Bifa wal fakkaatu naannoo Tuulamaa keessattis akkasuma maqaa ittiin waamaman qabu jechuudha. Eessatti naannoo Tuulamaa keessattis. Kan warri kun warra Gujii keessatti abbaa Odaa, abbaa Bokkuu, abbaa Diimaa kan kana fakkaatan jedhamaniiru. Naannoo Oromoo Tuulamaa keessatti immoo abbaa Gadaa fi miseensonni isaa maalla gaafa baalli fudhatan Odaa Nabeettidha jechuudha. Gara Odaa Nabee dhaquutiin kan isaan sirna kana gaggeessan eenyu Oromoon Tuulamaa jechuudha. Oromoon Tuulamaa miseensota fudhateetu Odaa Nabeetti qaalluurraa eebba fudhataa jechuudha. Qaalluun abbaa Gadaa fi miseensa isaa qummii nyaachisuu eebbisu immoo qaalluu oodituu jedhamti jechuudha. Qaalluu oodituu kanneen jedhamtu naannoo Oromoo Tuulamaa keessatti jechuudha. Qaalluu warra oodituu kunis gaa abbaa Muudaa jedhama. Abbootiin Gadaa fi miseensonni isaa gaafa qaalluurraa eebba fudhatan qaalluudhaaf maal godhu raada yookiin goromtii fi korma kennuuf jechuudha. Akka isaan warra horanii fi goromtiin hortii kormi immoo akka inni horsiisuuf jechuudha. Kana kennuutiin abbaa Gadaa ta'e jechuudhaan alangee yookiin waan ittiin waa ofirraa uffatu abbaan Gadaa waggaa 8 maal godha uummata ittiin bulchu eebbisee kennaafi jechuudha. Alangee jechuun kabaja qabannoo ulaagaa sirna Gadaa keessaa kan tokko taate jechuudha. Kan ittiin farda oofatan. Kanaaf alangee kennuufiidhaan eebbisuuni. Kanaatiin sirna Gadaa Oromoo Tuulamaa keessatti sirni kun gaggeeffamaa jechuudha. Akka Arsiitti immoo namni abbaa Gadaa ta'uuf qophaa'ee 8 wajjin jechuudha. 8 wajjin eessa keessatti Oromoo Arsii naannoo Arsii keessatti immoo jechuudha. Oromoo naannoo Arsii keessatti egaa maal ta'a? Namni abbaa Gadaa ta'uuf qophaa'ee 8. 8 maal ta'u? Wajjin kateebuu oofeera. Kateebuu yookiin faaya diimaa fi birrii fudhateetu galma qaalluu dhaqataa jechuudha. Sana booda jabduun raabaa fi doorii keessatti uummata isaa hojjetaa akka himu akka hojjetu yookiin akka himu taasifamaaf jechuudha. Eessa keessatti Oromoo Arsii keessatti waan adda kan jirtu jechuudha. Kanaaf 8 isaanii dhaqaniitu hoofanii yookiin kateebuu oofe yookiin immoo faaya yookiin uffata katee kan jedhamu sana uffataniitu dhaquu jechuudha. Uffata diimaa sana uffatanii bira dhaquun muudamoo jechuudha. Qaalluun haala isaa madaalee qumbii fi maal godhaa tamboo kenneefiitu maal godhaanii akka waggaa 8tiif isaan gaggeessaniif isaan gaggeessee eebbisaa jechuudha. Kanaan isaan eebbisuu isaatiin waggaa 8 isaaniitti qumbii tamboo yookiin gabshaasa jedhanii jechuudha. Sana kennuufiidhaan maal godhaanii waggaa 8 itti aananiif uummata bulchuuf Gadaa eebbisaaf jechuudha. Sana booda ofirraa maal godha korma fooduu haadha warraa irraa dullacha fooduu qalaa jechuudha. Sana isaan irraa jechuun korma jechuun jibicha kan hin qonne jechuudha. Haadha warraa irraa immoo dullacha jechuun immoo sa'a dulloomte yookiin dadhabuu geesse sana qaluufi jechuudha. Sirna kana raawwachuudha gara qaachaa yookiin immoo galma buttee jechuudha. Qaachaa jechuun deebiin korma buttaa qaluun baallii fudhatu jechuudha. Kanaan eessatti biyya naannoo Oromoo Arsii keessatti jechuudha. Walumaa galatti Gadaa fi miseensonni Gadaa guyyaa qumbii nyaatanii eegalee dhara hin dubbatan. Dhara yoo dubbanne waaqatu nu argaa jedhanis maal godhu sodaatu jechuudha. Qaalluu muudanii kakuu dhugaatiin qumbii fudhachuun immoo sirna Gadaa Oromootiif kennaa waaqasa ganamaati jedheetu amanaa jechuudha. Kanaaf namni hin sobu, hin natu, hin kijibu, kennaa addaanaaf kenni jedhee nama hin doorsisu, hafuura hamaa yookiin immoo jinni isa jedhamuun hin hojjetu. Yoo isaatiin hojjetee argame yookiin isaatiin hafuura kanaan hojjedhe jedhee hawaasa keessatti jibbamaa ta'a, hawaasa keessatti abaaramaa ta'a, uummata fi waaqa wal lolchiisa jedhamee waan yaadamuuf namni sana keessaan qabaatuun dhaqatuus jechuudha. Kanaani Oromoo biratti waaqaaf isa gumaatii ganamaatii yookiin kabaja keenya kabaja rabbi nuuf kennedha jedhaniitu bakkatti araarri jaalalli safuu fi safeeffannaan Oromootti gaggeeffamu bakka muudaa qaalluu jedhameetu beekamaa jechuudha. Kanaan sirni Gadaa Oromoo sirna kana fakkaatu qabaataa jechuudha. Oromoon sirna mataasaa danda'ee sirna isa jaallatu sirna kabajuu fi sirna araaraa sirna nagaa sirna dhiifamaa qabaataa jechuudha. Qaalluu jechuun as keessatti kan dubbatiin darbu qaalluu jechuun fi qaallichaa jechuun garaagarummaa qaba. Qaalluun Oromoo biratti kabajaan isa abbaan Gadaa adoorii yumni muuddatu isa dhugaa dubbatu dhugaa murteessu jechuudha. Qaallichaa jechuun garuu isa hafuura hamaatiin jaarraa 16ffaa booda warra kaabaa biraa gara uummata Oromootti galeen hafuura hamaatiin hojjetu qaallichaa jedhama. Inni goromsa kee
hangafaa naa kenni, intala kee durbaa naa kenni, qabeenya keerraa isa duraa naaf kenni jedhee uummata doorsisu inni qaallichaa jedhama. Hafuura hamaa yookiin hafuura jinniitiin isa hojjetu jechuudha. Qaalluu jechuun garuu Oromoo biratti nama dhugaa dubbatu, nama ayyaantuu ta'e, nama ayyaanni hawaasa kanaa bukkeetti jaallatamaa ta'e ofiima isaayyuu ayyaanni isaayyuu isa jaallatu jechuudha. Kanaan qaalluuf qaallichaa garaagarummaa isaa adda baafadhaa jechuu barbaada. Qumbii gadaaf kan kennu Gilgaala kana hojjennee xumuraa waan taateef qumbii gadaaf kan kennu eenyu? Qumbii gadaadhaaf yookiin abbaa gadaaf kan kennu bokkuu qaalluu joorii jedha. As keessatti egaa qumbii fedhaaf kan kennu qumbii gadaaf kan kennu jalqaba qaalluudha jechuudha. Qaalluun erga kenneefii booddeedha. Kan warreen kaan adeemsa booddee kan isaan irraa fudhataa deemaniif kan isaan muudaa deemu. Akka seera sirna gadaatti namni uummata tajaajiluuf muudame tokko jilli waadaa ittiin seenu bakka duwwaa jedhama. Jilli ittiin waadaa seenu gararraatti kan ilaalle keessatti sagantaa yookiin immoo kan inni ittiin kakuu yookiin qaalluudhaaf biratti dhaqee kan inni waadaa seenu maal jedhama jennee dabaree gubbaatti qumbii yookiin muudaa qumbii jedhama jenna. Muudaa qumbii akka jedhamu hin dagatiina. Muudaa qumbii jedhama. Gadaa fi miseensonni gadaa guyyaa qumbii nyaatanii eegalee dhara hin dubbatan. Dhara yoo dubbanne waaqatu nu arga jedhanii sodaatu. Dhugaama sobadhaadha. Dhugaadha kuni maaliif sababni isaa dharaaf hin uumamne waan ta'eef kan isaan dhugaa duwwaa dubbachuuf dirqama isaanii waan ta'eef jechuudha. Deebiin keenya dhugaadha jechuudha. Deebiin keenya dhugaadha. Sababni isaa immoo erga waadaa sana fuudhanii soba dubbachuun waan hin danda'amneef deebiin keenya dhugaadha jechuudha. Sirna gadaa keessatti jilli gara qaalluutti deemanii qumbii fudhatan maal jedhamaa jedhaa? Faga, muuda, kuusaa jedhaa. Maal jedhamaa? Muuda jedhama. Muuda yookiin aangoo argachuu jedhama. Inni kan biraan namni qumbii nyaatee maaliif nama hin abaaruu jedhameedha. Kan inni hin abaarreef immoo qumbiin kennaa kabajaa, kennaa safuu, kennaa hoodaa, kennaa dhalli Oromoon tokko waaqa ittiin safeeffatee ittiin urgaa'ee urgaa afaan kee keessa jira. Aangoo siif laatame kanatti fayyadamisa jedhee laate waan ta'eef nama na abaaruu nama eekamuu jechuudha. Kanaaf inni kan biraan xumuraa jecha ibsaa yookiin immoo jechoota haaraa naannoo keenya keessatti hin beekamnedha. Addee yookiin bakka iddoo addee kan jedhu afaan Oromoo bakka yookiin iddoo isa jennudha. Aduloota aangawoota gadaa kan gulantaa kuusaarraa jalqabee filatamanii fi warra fuulduratti abbootii gadaa ta'an kan keessatti of keessaa qabu adula jedhama. Afaan seedaa jechuun afaan safuu qabu yookiin afaan waan badaa tokko jecha dansaa qofaan dubbachuu yookiin billaan suluudaa eeboon daayaa jechuun kan dubbatu afaan seedaa jedhama. Araayee jechuun maqaa mukaati. Maqaa muka araayee jedhamu naannoo Booranaa Gujii keessatti argamu. Baalli aangoo yookiin taayitaa yeroo tokko tokko ammoo gaggeessi gadaa baalli jedhama. Baalli jechuun mallattoo aangooti. Baalchaa jechuun mudaa kan hin qabne yookiin qulqulluu yookiin qajeelaan baalchaa jedhama. Baqqalaa faajii halluu yookiin huccuu halluu adii fi diimaa irraa qabu yeroo dooriin jila buttaa gaggeessu akka alaabaatti fannifamuu fi korma buttaattis kan hidhamu baqqalaa faajii jedhama. Boolla jechuun haati abbaan manaa warraa abbaa gadaa haati warraasaa boolla haadha boollaa jedhamti yookiin haadha hambaa haadha gadaa yookiin haadha siinqee isheen jedhamtu haadha boollaa jedhamti jechuun haadha boolla jechuun uummata yookiin haadha uummataa isa jedhu jechuudha. Tokko buttee jechuun meeshaa aannanii yeroo tokko madaala jedhamu tokko buttee jedhamti. Butumee jechuun immoo qoraan karraan cufaan isaa garii jala taa'u yookiin immoo gaarii jala taa'u karaa jala barri yookiin karra barri balbala ittiin isa cufanii jechuudha. Caanaa akaakuu mukaati caanaanis curruuqqoo jechuun daa'imman tokko bahe daa'imman tokko taate yookiin giraama yookiin madaala tokko taate jechuudha. Deebanuu nama rakkinitti dhufe gargaaruuf kan gaggeeffamu deebanuu jedhamti. Dhiintee dhinaa nu of kolchaa nu baraarasa jedhan immoo faajii asxaadha. Faga yaa gadaa keessatti abbaa gadaa kan bakka bu'u iddoo tokko tokkotti abbaan bokkuu faga jedhama jechuudha. Faaroo yookiin milkii yookiin kaayyoo asirratti kaayyoo yookiin milkii gaarii faaroo jedhama. Galma mana jala yookiin boca geengoo qabu iccitaa fi margarraa kan ijaaramu galma jedhama. Gindaa rifeensa osoo hin haadamiin kuufamee ture gindaa jedhama. Gooroo godaanuu jiloota gadaa gaggeessuuf addaalee jilaa irra naanna'u
gubbisa jila maqbaasaa dabballee yeroo jalqabaa keessatti ilaallina jechuudha. Gumaa daanuu gumaa akka tasaa osoo ittiin yaadiin raawwatamu gumaa daanuu jedhama. Haadha abbaa jechuun haadha uummataa isa boolla jennee wajjin tokkodha jechuudha. Haadha boollaa yookiin haadha yaa'aa, haadha warra abbaa gadaa kun lamaan isaanii tokkuma jechuudha. Ilmaan kormaa ijoollee dhalootaan gulantaa gadaa umurii isaanii qabaatan fakkeenyaaf dabballeen ilmaan doorii kan taatu ilmaan kormaa jedhamte jechuudha. Ilmaan jaarsaa ijoollee dhalootaan gulantaa gadaa umurii isaanii hin qaqqabiin yookiin hin gahiin fakkeenya umurii dabballee keessa osoo taa'anii jiranii ilmaan yubaa ta'u jechuudha. Doorii abbaan isaanii doorii irra darbee yubaa yeroo ta'u isaan immoo ilmaan jaarsaa jedhamu. Jaalkayaa jechuun gargaaraa abbaa gadaa jechuudha. Jaalkayaa jila sirna yeroo aadaan godhamu yookiin gadaan gaggeeffamu jila jedhama. Jillisuu sirna yookiin gaggeessuun jillisuu jedhama. Kolkoluu jechuun qulqulleessuu yookiin irraa quncisuun qulqulleessuun kolkoluu. Koomee jilaa yeroo gadaa fudhachuun dhiyaatu jila gaggeeffamu koomee jilaa jedhama. Lubdaneessa luba hedduu kan qabu lubdaneessa jedhama. Maayaa maatii namaa fi horii yookiin waan hunda kan walitti qabatu maayaa maatii yookiin madhaa maatii. Makkala jechuun immoo gargaaraa adulootaa. Aduloota yookiin immoo warreen torban adulootaa warreen naman gargaaraan isaanii makkala jedhama. Maxaarii jechuun immoo meeshaa aadaa gogaaf mukarraa hojjetamu kan yeroo muudaa fi dhibaayyuu harkatti qabatamu maxaarii jedhamee beekamaa jechuudha. Obbaahii jechuun immoo oofkalii. Oofkalii yookiin irraa fi oolchaan dhunaa. Oolchaa dhunaa jechuun immoo guyyaa guyyaan aannan dhunnaa yookiin aannan unannaa qaachaa bakka yaa'ii gadaa qubatu yookiin galma buttee jechuudha. Qadaadduu sirna gadaa keessatti marsaa gogeessaa aangoo walirraa hin fudhannee fi walitti hin kennine qadaadduu jedhama. Qajima akaakuu mukaa siinqeen irraa hojjetamu qajima jedhama. Qeexala weedduu yaa'ii gadaa luba isaa ittiin dhaaduu fi wallaanaa isa ittiin ceephaa'u qeexalaa jedhama. Qooxisuu hinaafuu ruudii sirba dubartoonni raabaaf dooriif sirbani ruudii jedhama. Siinqee ulee ulfoo dubartiin heerumte qabattu siinqee jedhama. Sirriiquu jila gadaa keessatti wal faana godaanuun sirriiquu jedhama. Sugeessi jechuun fina yookiin sifa itti horii nuuf eebbisiise jennu jechuudha. Torbii koree yeroo kuusi leenjii seenu filatamu miseensa aangawoota yookiin aduloota yeroo jila goodiyaa filataman isaan torbii jedhamu aduloota torbii. Uchuma yookiin ichima muka walitti riguun ibidda bahu yookiin ibidda baasuun ichima jedhama jechuudha. Wallaanaa sirna gadaa keessatti marsaa gogeessaa aangoo walirraa fudhatuu fi walitti kennu wallaana jedhama. Yaa'a quubsuma yookiin immoo yaa'a raabaa, yaa'a doorii, yaa'a qaalluu, yaa'a gadaa bakka bakkatti socho'anii sochiin isaan taasisan yaa'a jedhama jechuudha. Kutaa ja'affaa yookiin barnoota sirna gadaa kutaa ja'affaa boqonnaa 15 kanumaan xumurree jechuudha. Muudaa qaalluu kan jedhu kanaan xumurree fi akkasuma mata duree qumbii jedhamu har'a kan waliin laalledha jechuudha. Mata dureen qumbii boqonnaa 15ffaa barannoo 15ffaa kanumaan irratti xumurree kutaa ja'affaa jechuudha. Kutaa tokko kaastanii aga kutaa ja'affaatti kan irraa barachuu dandeessanidha. Boqonnaa hundisaa jechuudha. Yoo isin tole laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.